guyyaa sadii. Tiijii daqiiqaa 20 dura waliin haasa'ee ture. Akkasuma ammoo asirratti wannan jechuu barbaadu ganni yeroo hin dhukkubaa dhugumaan gartee yoo Oromoo tanaaf mucayyoon tun kaleessa nama dhaabbatu taate nama waliin naqinaa fi nama waliin naqinaa. Innaa yoo mucayyoo tana gartee gargaaruudhaaf bira dhaabbachuu feetan ganni yeroo dhugaan dhukkubsattee akkasuma ammoo osoo fayyaa isiituu hin seenin yaadolee garaagaraa irraa gartee fayyaa kana keessa galuu dandeetti. Ifaajee isiin amata 6 ifaajjee bishaanitti harkaan hammee hin beektanii sanumarraa kaka'ee eegasii ammoo namni kun yaada cimaa keessa gaafa seene fayyaa dhabdee hospitaala jiraachuu isii ragaadhaan kallattiin viidiyoon bilbilee agarre. Akkasuma ammoo shamarran jala kana jirtan ganni Orootun dhuguma ganni Orootun kaleessuma dhugumatti yoo Oromoo kanaaf waa gootee ka jettan taate intala Oromooti akka dubartii takkaatti qooda guddaa hawaasa kanaa gootee shamarran kenna namni gartee isii gargaaruu barbaadan guruppii illee hiinee jirra. Guruppii san keessatti dabalamuu dandeettanii. Waa'ee tiijii ammoo tiijiin yaaduma mataan na dhukkuba xiqqoo masiin na dhukkube malee ani waan takkaan taane naan jette si galee bilbilee fi ture daqiiqaa 20 dura bilbilee wallaahi ma bilbilee fi dhufe boona. Maa jabeen nan jiranii abbaa boo Ibrishaan kunillee Ibrishaa ati dhiisii haa gargaaramtu isillee intala Oromooti waan taateef maa namni akkana suuraa akkanatti gaazee kunoo asirra sii kaa waan isii waliin haasee asirra sii kaa toomina maal taate an sodaa miti as baasi sheerri irratti ila hin dhukkubsanne yoo taate dhageeffattuun illee intala Oromooti sheerri irratti gatee fidiiti hin dhukkubsanne ajatu diidama wajjin haasoo ta'e amma gabbuu sheerri irra godhii fidii isillee intala Oromooti abboo maal taate isa. Okay, suni waan biraati. Yeroo takkatti Keeniyaa ila waan takkaan isin jedha. Tiijiin kan dhukkube yaada obboleetti isii kartee sammuu mataan na dhukkube malee waan takka hin taane waa himmaan obboleetti tiyyaatuun sadarkaa kanarra akkaataa jaalala kennarraa ka'ee ofii wantoota garaagaraati. Bakka teenshinii hiriyaa ofiitiif jecha ta'uudha malee fayyaa biraa takka waan hin taane irra hin godhina. Waan takka wanni beeku qaba. Hawaasni kun margee qabatee fiiga waan taateef maaliif koy ati Ibrishaa daqiiqaa 20 waliin haasofteetti amma daqiiqaa 20 booda itti dawwali yoo dhugaan hin dhukkubsanne taate yara keenya maarree kana dhukkube dhukkuba obboleetti tiyyaatiif na dhukkube malee ani dhukkuba biraa hin qabu jettee haa dubbattu irra sheer godhii fidi boru gartee uumaan hambaallee waan dhugaa bachiifte tunillee Oromoo yaani gaafa gartee suuraa fuudhanii na eegaayyee hayyee na eegaa Ibrishaa deemiitti bilbiliitii fidii kootu sheer sirratti goonaa si barbaada ijoolleen jedhi fidii kootu. Akkas deembilbilii fidii bakka. Akkas dafa koppiliinkii godhaa dafaame amma dafa godhamee hundi keessanuu taaptaap godha. Taaptaap godha dafaati. Heerri warra waan argitan jala kanaa barreessitan immoo biloo godhamuutiin godhinaati. La no dhiisee haa barreessanii rakkoon qabu haa ta'anii taaptaap haa godhanii. Nama arrabsaa nu arrabsaa garuu taaptaap godha biloo isiniin kun koppiliinkii godha nu arrabsaa rakkoon qabu. Wanni jechuu barbaade heerri hambaa baruu ni gaafata. Heerri hambaa baruu ni gaafata. Ganni ni dhukkubsate jechaa tigistii yoo dhukkubsatte hin dhukkubsatu jechuun kun seeraa miti. Seeraa miti. Oromoon nuti ani tigannis tigistis ija mirgaa ija bitaati. Tigistii yoo dhukkubsattuu taate sagalee ni taanaaf. Wallalla isaanii ka dhuunfaati ilmi namaa walitti bu'aa walitti araaramaa garuu tigistii du'aaf hin kenninu. Asoo iji keenya agartu tigistii dhukkubsattu jennee akka duutu ani konkumaa hayyamu waan akka gama kiyyaan. Kanaaf heera hambaa jalaa bahuudhaaf baruu itti gaafatamaa jalaa bahuudhaaf uummata Oromoo biraan dhaqqabuun yookaan uummata Oromootu itti gaafatama. Nuti akka nama as gubbarraa dubbatu tokkotti tigistii adda baasuun amma isin qaanfatteefaa namni yeroo sababa ganni wajji walitti buuteef nan gargaaran jettee sammuu isin kasa yoo feesse sirrii miti. Tigistiin kaleessa namni kofalchiisaa turte nama koomediidha. Koomedii afaan Oromooti. Ambiin illee ni jaalata Oromoo bira kuteeti. Kanaaf wanni tigistee lafa kaayamuu hin qabu jechuun barbaadani gama kiyyaan. Dhugaadha Muniir Galatoomi yaadni kennallee sanuma amma akka nam tokkootti ganama kanallee laayiv irratti argeetiin ture tigistiin jechuudha. Amma namni keessaan suuraa kana iskiriinshoot godhanii namatu natti erge uummata biraan nagayaa na dhukkubaa jetti jedhan. Amma erga isii dhukkubee irratti bilbilaan silkiin kaastu. Erga irratti dhukkube maallee yoo taate intala Oromooti boru seenaallee nu gaafata.
dhukkubdeef hin dhukkubsannee si hojjaan baafnee gaafachuuf asirratti dhufee namoota hedduu gaafa gaafadhu na dhukkuba jetti jedhanii amma kanaaf imrishaan reeftana wajjin bilbilee irratti fidi sheer godhi irra bilbili maal taates dhukkuba jennaani sababa obboleetti xiyyaa xinnoo na dhukkuba naan jettedhe dhukkuba biraa dhukkubsattee dhukkuba obboleetti sii dhukkubsattee asirra dhuftee lakki fayyaa qaba lakki na dhukkuba gaafa siin jette achirra dhaabannee waa jenna nuti ammallee kajechaa jiru ani ganama kana laayivii irratti arge gara keessaatti natti ergan suuraa kana hin dhukkubsatti daddafaa qaqqabuu barbaachiftii waan jedhan jechuudha. Atantamaan qaqqabaa ani akkana namni sun natti meerra deddeebi'ee na bilbilee na cinqaa turetti indoom akka waan ganni wal dhukkubsattiitu godhanii natti himaa turan jechuudha. Kanaaf ammoo warri waan kana keessa quba beeytanii dhuftanii wajjaan nu baasu isii irratti sheer gootanii fiddanii waan dhukkubsattuu maaltu akka dhukkubu akka dhiigaa godhee akka tiruu godhee tarii akka waan godhe situ beeka waan taatee dhuftee nutti haa himtu. Nuti intala Oromooti seenaan nu gaafata. Akkuma tun Oromoo sun Oromoo taatun illee Oromoodha. Kennaa koo maalitti? Boonii keessumatti iyyuu namoonni naannoo ishee jiran yoo ta'u deemanii hubatan baay'ee gaariidha akka kiyyatti. Maaliif anillee akkan dhagayetti baay'ee dhukkuba hamaa keessa akka jirtudha kan hin dhagaye. Kanaaf iyyuu namoota naannoo ishee jiran illee namoota mana ishee beekan illee yoo ta'u deemanii ilaalan baay'ee gaariidhaan jedha. Baay'ee ulfaataadha dhugaadha. Nama waliin naqin. No, anaaf beeka jetteetiin ol galche anaaf beeka jennaaniin ol galchee bar. Laa dhufaa jirti haati dhufaa jirti waan taateef haa dhuftu imrishaan amma ni fidee gadi bu'ee miti nuti dhibbaan dhibbatti isii irraa dhageeffanneeti ni dhukkubdi moo hin dhukkubdu. Amma fakkeenya namni keessaa natti hime suni baay'ee dhukkubsattii jechaatiin ture. Akkasumas ammoo kunniin beekaa biraan jira jettee saniifin ol naqee akka dhukkubsatu hin laa nama biraa waliin naqinaa dhufaa jirti haati haa dhuftu. Imrishaan itti bilbili jennee ergineemi imrishaan ni dhufa. Haa dhufu nama amma dubbii walitti lallaaqamu nirni beeytaatillee dubbiin akka walitti lallaaqamtu hin feenu afaan ofiitiin dhuftee kanan na dhukkuba jettu. Har'a namni ol bahee bifa adda addaati waan miidiyaa kana gubbaarra deemaa jiru argaa jirta waan hin qabne namarra kaa'uu danda'an. Isiin akkas taate jechuu danda'a. No afaan ofiitiin dhuftee lakki jara keenya maarreen abbichi suuraa kiyya fuudhee isinitti erge kun hin soba. Lakki dhugaman na dhukkubaa jettu yoo ka dhugaan dhukkubu taateeti seenaan nu gaafata waan taateef isiillee akkuma nama kamiitu Oromoodha haa gargaaramtu mana yaalaatti itti geeffamtu jechuudha. Akkas. Egaa du'an boo'uun faayidaan qabu. Wayi tigisteetiyyaa, wayi garanaa fiitiyyaa, kokkofaltuutiyya jechuun sirrii miti san. Koppii linkii godhaa gaa'es namni haa dhufu koppii linkii taaptaap godhaa hundi keessan sheer godhaa nama kudha shee irratti koppii linkii godhaa taaptaap godhaa hundi keessan. Ani Imrishaa dhuftee jirta mee laakota tokko barreeffadhu. Bona assalamu alaikum. Hin agarre Imrishaa. Nara gettani. Oyi dhufee jira warra isaanii. Laan Imrishaa mana nama biraatti bilbiluu qofaa otoo hin taane. Isiin haga isiin dhuftutti namni irraa wanna ta'u tokko hin jiru. Isiin haa dhuftu jalqaba. Dubbaduan. Imrishaa maaliin dhuftu? Imrishaa muti irraa kaafadhu maaliin dhufti? Carraa boonaa kennaa kaa waan boonaan jedhu laallee isinii himaa waan ittiin dhufe isinii himaati. Boonaa dubbadhu sana dursana akka. Waan tokko dubbaddaa. Yaa ani ilaa Imrishaa koo maaliif sitti fakkaata beektaa? Bona kami bona bona nari dubbadhu bona ko maka bona a chance give me a chance brother ani heddu amma nu bira halkan kiteedha dabare jira le subi demu jira obbaleti tene kun dhugaan dubbatu jirtu kanaan adabbachi barbaade gara kiyan waan isin barbaadu isi biran dhaabadda sanumaafin ol bahe isin kijibu jirta jettani haasoo jirtani ani beekuugin social media kana gubbar share godhu jira isillee tana support godhuuf bira jirra yoo dhugaa taate boona keenyatti himi anlaan tiktok kana keessatti namni hedduun kijibu jira ganni tana hedduun lubburraa jaaladha sabboontu oromooti akka gargaarsatti yoo ta'e ni gargaarraan kana bichaadha kan dubbadhu. Boona amma waa'ee ganniitii miti bar tigistii haasa'u jirra bar. Tigistii haasa'u jirtan ani ganni illee qubaan qabaa tigistii illee dhukkubsatte. Laata ganni immaa gargaaramuu jirti sanii miti lakki. Ani ganni bicha malee ani tigistii illee beeku an ganni bicha an beeka sanumaaf deemu. Laala waa'ee tigistiiti. Tigistii dhukkuba jaanii hiriyyaadha. Kana haasa'u jirra. Ayyaa dhiifama naa Ayyee bisha. Isaan lachuu Oromoon miliyoona 70 Turkiin yoo kana rakkoon qabuuti rabbi haa fayyisu. Boonaan kuni wallahi diasporaa keessaa nama fakkeessaa osoo hin taane nama goota boonaan kuni. Wallahi tigistii illee yoo itti himne nama gargaaru nama ganni illee gargaaraa jiru nama waa hundatti illee wanta jaa fooloo godhaani wallahi nama jabaadha
أنا Oromoo kutaa مسؤول قالت هو Ibrishaa ولا mootii بس irraa كي qabadhu. أدركيا نرجع فدو أنا ما جلتي أنا نما لايف رسيني بلو Harkaan كان taaptaa godhaa meesha maqaan gana darbuuf deemaa jira keenya. Taap godhaa harkaan koppiliin kitilee godhaa. يا أنا جلتي إن لقى بالي كبرت تيمي أنا أرجع جي يقولوا نما ركعتي يوم نمبر سنة ركعتي ينقول مالا نمني نرجع في يقولوا والله Ibrishaa yes mootii nin irraa beeka nin qabadhu. beeka. أكسي قالت Anaa هو sirraa Muniirri isaa dubbatee bara yaada boona Ibrishaa anaa irraa sirraa fuudha. dubbatee. Muniir Ibrishaa irraa yaada fuudha amma. Ibrishaa itti Waan fufi. dhufeef. Okay, hawaasa kiyya kabajamoo warri jala kana jirtan namni 500 fi namni 600 deemaa namni 600 kuni waa'een irraa dubbatamaa jiru waa'ee tigistiif ganni ilaalchisee ganniin akka dhukkubsattu kallattiidhaan namni hunduu hin beektanii ganni yeroo isaa kanatti fayyaa dhabdee obboleettiin teessan takaleessa sagalee isinii ta'aa turte takaleessa dubartoota gartee yeroo kaddaa madaamiin waan mara gootu bakka hundatti jecha yoo xiqqaate akkasirraa arginee ooma shamarranii kanaaf halkanii guyyaa iyyitu akka carraa taatee mallaqa isii irratti effektiin dhufe akkasuma fayyaa isiitillee kallattiidhaan hospitaala jiraachuu isii ragaa argaa jirtu agaraa jirra. Kanarratti wanti hirmaachuu barbaadan hirmaadha. Akkaawuntii isiillee isinii laxxafna afaaniin osoo hin taane mucayyoo san dhugumaan ganni yeroo tana haa gargaarru gama kiyyaanii dhugaa dubbachuudhaaf. Waa'ee tiijii dammoo tiijiin maal taatee boona dhuguma hin dhukkuba. Dhukkuba yoo jedhamu boonaan sa'a kana mataan si bowwaafatuu danda'a. Akkasuma Muniir sa'a kana mataan si bowwaafatuu danda'a. Waan ajaa'ibaa isinii hima. Amma sagalee akkamitti waasappiin isin dhageessan Fayyaan qaba laatila fayyaan qaba fayyaan qaba laala alhamdulillah fayyaan qaba. No, Ibrishaa kana olirra dhageeffadhu. Waa tokko mee Muniiroo Fayyaan dubbata. qaba. Ibrishaa Fakkeenya nan dhageeffadhu. godhatiin ani fayyaan qaba alhamdulillah ammaaf. No, dhageeffadhu Ibrishaa. Amma Ibrishaa dhugaa dubbadhu. Dhugaadha. Ganni dhukkubsattee jirti. Ganni dhukkubsattee hawaasni bira dhaabbataa jira. Mi bira dhaabbataa rakka isin dhukkubsatte dhibbaan dhibba beena. Ganni dhibbaan dhibba dhukkubsattee jirti. Gargaarreellee jirra. Gargaaruuf deemnallee hin gargaarsiifnallee. Kun eenyu nu wal kaachisu. Ganni Oromoo biraa galata qabdi. Amma immoo wanti nu jechaa jirru intalli tun Oromoodha tunillee dhukkubsattee jirti. Dhukkuba hamaa keessa jirti. Dafaa qaqqabaa Oromoonas beesii bitaadhanii suuraa kana keessaa natti ergan. Kunoo kennaanillee ragaadha. Innillee viidiyoo akkasii kan dalagamee gadhiifame argeetin jira. Gaafa itti dabalu immoo silkiin isii hin seenu. Baruun uumaan hambaallee waan huun jetti Oromummaan tunis waan huun jetti jechuudha. Nama tokko gartee ol qabnee kaan gadi hin qabnu jetakkaan nama Oromoo laalu. Hadda gaafa nuti gartee sagalee muciyyoo tanaa ta'uu dhiifne taanii maa sagalee taatatta hammaa dhiiftan jechatu jira waan taateef tigistiin dhukkubsanne miidiyaa kana gubbaarra dhuftee lakkiin dhukkubsanne obboleettii yaa dhukkube malee dhukkuba ho'i keessaa hin jiru haa jettu. Lakkiin dhukkuba. Immirishaan qoy booni. Immirishaan amma deemeen fidaa waliin haasa'in ture jette immirisha maaliif hin finne erga nagaa taate. Ilaa ishii isin himaana dhagaa. Ani Ibrishaa sagalee sitti bane. Sagalee si yoo waasaappi sagalee. Sagalee isiitti isinii banaa? Sagalee si Lakkisiisan fidi deemi. Waliin haasoo itteemi. Maarree fayyaa qabdimi daqiiqaa takkaaf dhuftee asirra lakki Oromoo kiyyaan fayyaa qabaa jettu. Lakkeen fayyaa qabu haa jettu. Nutillee kana viidiyoo waraabbanne borullee isiin ka dhibamtee duutullee taate waan barbaaddellee taatu taate kalee suuraa isii fuudhanii isinirraa ergan sagalee maan ta'inaaf nuun hin jedhan ittiin hin qeeqamnu. Irratti sheer godhe yookaan itti bilbile akkuma amma itti bilbilte haa dhuftu asirra. Muniir kiyya fi boonaa kiyya waan bareedaa soitanii laalla ilmi namaa tokko dhukkubsatee yoo dhuftee silaa asirratti agartee sooshaal miidiyaa hedduu fayyadamtee footoolee poostii godhanii isaanuma kana silaa finnee akkamitti gargaaraadha. Gargaara goonaa fi isaanuma kana fidaa suuraa biti. Gadiilee wallaahi guyyaa lama hin argine deengada gaafa isiin agartee laayifirra deebitee argeetiin ture. Wallaahi ani isiif hedduu sappoort godhaa ture. Isii gargaaruun barbaadaa ture. Naa fidaa ta'etu tola galchamee boona dhiifama boona kiyya. No, Ibrisha maila koo Ibrisha maan kun deemee haa fidu dhiisaa jira keenya. Ibrisha maan kun deemee haa fidu. Fidi Ibrisha deemee. Muniir waan an barbaadu beektaa isaan dhufanii rakkina isaanii taa'amanii nuti warra biyya alaa jirru ani wallaahi isin jedha haakimsuun waan danda'a humna kiyyaanii yoo dandeenye please isaanuma kana fidaa footoo namaa arguu dadhabnee jirra isaanuma gabbaanii rakkina isaanii taa'amanii angara kiyyaan dhibbara dhibbatti sappoortii ni godhaa sappoortii isin irraa barbaadu san bichaadha. Galatoomne. Taaftaan godhamee harkaan Oromoo shabakaan diimessee jira. Nuti dhugaa barbaanne. Yeroo takka mee obsi. Yeroo takka. Boonaa wanni jedhu jiru waa hedduu jaamaa jira. As jala waan barreessaa jiranii jira. Boonaan nama gandummaa qabu miti. Wanni inni ofirraa eegaa jiru anaatiitu irraa dubbata. Nama ilma sabaati. Tigistiidhaaf ganniidhaaf sagalee akkuma ta'etti yoo dubbii tana eegatti ergan adda baafatee sagalee ta'uu qaba. Boonaan nama godinaanii gosaanii amantaan nama adda qooduu miti.
Heerri hambaa baruu nu gaafataa yoo isinii galte. Dhugaan jirtu kana. Wanni amma boonaan jiru tigistii dhuftee adda. Ani wallahi munirki ya nama ganda. Boonaan nama gandaa erga ta'ee maaliif mana isaatti dhiifama waliif godhate? Diisi me anjoollee Boonaatiin baanu. Boonaa baaleetiin baana. Eega ganniidhaaf sagalee ta'e tanaafis sagaleen ta'uu qabaa jechuusi jira laal. Boonaan baalee sirrii jiraadha. Arran nama gosaatiitii miti nama Oromooti jechaa jira. Kanaaf sirrii